Hello. Akkam jirta nagaa keetii? Ambaa'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Jira kun har'a ga'een jira maalan taasisti fakkaate? Ara waaqa namni qabu hin badu bar. Ati waan barbaadde gootee yeroos barbaaddetti waan barbaadde gootee yoo achumaan baddeeyyuu ani waan badu sitti hin fakkaatin ishii. Tiruun bulte lafee taati jedha Oromoo. Wanti tokko ergi darbee nama gaabbisiisa. Eegee fi gaabbiin booda ooltii jedhe Oromoon ammas. Kanaafuu anamma waan sitti himu tokkoon qabaafan si bilbile malee karaan goof karaan kee ergi wal jala darbee amma miti bara lakkoofsiseeras. Anis jireenya mataa koo ergan eegalee bara meeqa ta'eeras. Atis akkasuma eegaltite I don't know. Garuu ni darbeera. Amma ni jireenya mataa koo eegalee waan hin jiruufi erga darbee sareen duttii isa jedhan sanaaf yoo ta'e bakka hin qabu ani fayyooni jireenya mataa koo eegaleen jira. Kanaafiyyuu wanta maqaa koo dhoftu sin qabaatiin wanta waa'ee koo odeessituuf sin qabaatiin asitti nima jechuudha. Kanaan dura waan nama dhabu sitti fakkaate waan barbaade yoon baase waan barbaade yoo badeeyyuu ani bichaan fayyaa bagan ta'e malee nagaa bagan ta'e malee nama akka kee hin dhabne kan si caaluun argadhe. Okay. Bagana miite mooti bagana miite ati qofaan bagana miite garuu baga ani sin miidhin. Kanaafuu warra miidhamaniif immoo kan kaffalu waaqayyoo waan ta'eef anaaf waaqayyoo naa kaffalee jira jechuudha. Waan hundumaa naa deebisee jira jechuudha. Naa kaffalee gatii koo naa baasee jira. Kanaafuu namma si himachuus miti si arrabsuufis miti uumaa sin jechuudhaaf otoo bilbile otoo hin taane maqaa koo akka dhuftu hin barbaanne. Deemtee si akka waan ani gana sitti deebi'us akka namootatti hin dubbanne hiriyoota kootti akkanatti hin dubbanne kanadha kana sitti himuu barbaade. An jireenya mataa koo eegaleen jira shi. Kanaafiyyuu dhiirri yoo deeme dhiiruma dhufa malee wanti haaraan wanti uumamu hin jiru. Dhageessamni? Kanaafiyyuu gaabbitee dhuftii na barbaaddi jettee sati odeessitu sati maal jettu si dhagaheen jira garuu waan gaabu tokko hin qabu yeroo sanatti yeroo mijataa haala mijataa sanatti akkamitti akka ta'uu fi wanta sirratu hundumaa si gaafadheen ture si namallee sitti ergeen ture hiriyoota koollee sitti ergeen ture jechuudha sarragaadha. Kanaafuu yeroo sanatti dhiyaachuus hin barbaanne waan sirratu sirreessuu hin barbaanne bakka. Kanaafu taargeettiin kee anaaf naagaleera waan ati kaateef anaaf naagaleera waan ati fayyadamtee adeemuudhaaf barbaadde sana hundisaa waan naagaleefiyu anis irratti dammaqeen jira jechuudha. Inni kanaan dura darbe hundisaa baga darbesii baga ta'essi gaarummaadhaaf wanti hundumtu gaarummaadhaaf. Kanaaf anammallee taanaan sin himadhus maali sin jedhu maqaa kee sin kaasu ati garuu maqaa koon kaasin ani jireenya mataa koo eegaleen jira. Short answer jireenya mataa koo eegaleen jira bakka. Atillee yoo barbaadde eegaltees ta'e hin beeku barbaadde immoo dantaa keeti. Garuu maqaa koon kaasin waa'ee koo sin dubbatiin hiriyoota kootti sin dubbatiin maalis hin jedhin jechuudha. Erga waraabessi darbe sareen duttii jedhan. Kanaafuu waan hundumtu darbeera. Yeroo sanatti sirreessuu kan qabdu, yeroo sanatti waan badillee sirreessuu kan qabdu, waan badillee dubbachuu kan qabdu. Dubartii ta'e isayyuu biyya Arabaa taa'e iddoo kana taa'ee waan sirratuudha qabu akka sirratuuf yeroon hiriyaa koo sitti ergu, yeroon sitti bilbilsiisu ani fayyoo nama raadhisti fakkaate hin maraanne baay'ee hin maraanne fayyaa kootu normal 100% sirriitti yaaduu hojjechuun nama danda'udha. Garuu maalidha? Akkanumaan hin adeemu. Yoo bades yoo balleesses mirkaneessuun qabaa waan sirreessu yoo danda'ame nan sirreessaa. Wanti bade haa badu garuu namatu caalaa jedheeni
kanan ijoollee hiriyoota kolle sitti ergee kanan bilbilallee sitti bilbilchiisee isaanii wal argiti mee dubbadhu isaan faana jedhee akka koottaan hin jiru waan ta'eef bakka koo bu'anillee si faana yaada wal jijjiiranii wanti sirratu qabu sirratee anaafati walitti akka dhufnuufillee kanan hiriyoota koo sitti ergee kanaaf ture ijibbaataaf ture reeffa firaa sagal dhiqusa jedhaniif Oromoon jechuudha. Reeffa firaa sagal dhiqu maaliif sagal dhiqu beektaa? Bakka awwaalamuu deema waan ta'eef deebi'ee waan hin dhufneef irraa bahee bakka awwaalamnaa awwaalamee waan ta'eef sagal dhiqanii garaa isaanii kutatu. Anis anaafati bilbilaan akkasitti walitti buunee waan hundumaa akkas nu jalaa ta'e feeliiti akkas babbadee anaafatis immoo walii galuu dadhabnee afaaniin jedhee bilbilaan jedhee ijoollee bakka buufadhee hiriyaa koo bakka buufadhee mee dhaqaatti bilbilaa fi wal argaa beellamaati isa faana wal argaa kanani jedhee sagal si dhiquuf ture yeroo sana sagal si dhiquuf ture maaliif of kiyaasi baasuuf bakka akkacha sin deebinetti of kiyaasi baasuuf ture. Kanaafuu amma immoo bara hamma kana teessee waggaa amma kana teessee iddoo barbaade ooltee iddoo barbaade teessee waan barbaade gootee amma immoo bifa achas deebi'u balbala isaan qabu ishii hin jiru. Allaqee alqoal. Kanaafuu ani fayyoon miidhagaa isheen na beektu sun jireenya mataa koo eegaleen jira. Okay? Atis eegaltee eegaluu baattee karaa koo gadhiisi. Ani waan si gaafadhu siin qabu waan si himadhu siin qabu. Bakka iddoo dhugaan jiru yoo ta'e waaqayyotu farada anaaf akka waaqayyo naa murteessuuf jedhee waaqayyotti kennadheen jira waayiko isatti kenneen jira. Sis hin himadhu sis maaliin godhu sis hin gaafadhu jaarsummaa sitti hin baasadhu. Garuu kana booda jechuudha bakka kolleen dhayini karaa korralleen deemini bakka fixeera jechuudha. Okay? Kana qofaa sitti himuuf si bilbilee galatoomii bara gaarii siif haa ta'u. Bye.